Toko amen kabajamoo abbaa keenya suuraa galataa luba Saamu'eel jaalatamtoonni maatiiwwan waaqayyoo hundumtuu nagaa waaqayyoo akkam bultanii akkam jirtu akkam turtanii amen waaqayyoo waaqa keenya isa jaalala isaa isa guddaa sanaan waamee mana isaa keessatti walitti nu qabeef barabaraan haa ta'u amen. Barnooti keenya irraa kan inni nutti xiyyeeffatu wangeeluma sila abbaan keenya yommuu dubbisan nageenye wangeela qulqulluun Yohaannis nuuf barreessee boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hamma 13tti seenaa jiru ta'a tarii warri boodana dhuftan akka dhageessanii fi jalqabaa kaafnee xiqqoo dubbisna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaasee akkas jedha. Fariisota keessaa namni Niqoodimoos jedhamu tokko ture. Inni dura buutuu Yihuudootaa ture. Inni kun halkaniin gara Yesuus dhufee Rabbi akka ati barsiisaa taatee Waaqayyo biraa dhufte nuyi beekna. Homtinuu yoo Waaqayyo isaa wajjiniin jiraate malee mallattoo ati agarsiistu kana danda'ee hin agarsiisu ittiin jedhe. Yesuus dhuguman sitti hima eenyullee lammaffaa yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u jedhe. Waa'ee sagalee isaatii fi maqaan Waaqayyoo keenyaa kan galatuun nuuf haa ta'u. Niqoodimoos waa'ee Niqoodimoos yeroo baay'ee yoo xinnaate waggaatti si'a tokko hin barannaa. Sooma isa guddaa sooma gooftaa keenyaa yeroo soomnutti waa'ee Niqoodimoos torbaffaarra gaafa geenyu bara hundumaan baranna. Baranneerra miti? Waa'ee Niqoodimoos irra deddeebinee baay'ee dhageenyee maqaa sanbata kanaa fi xiyyeeffannoo torban kanaas sanarra godhannee kaa'anneerra. Mee waa'ee Niqoodimoos maal beektu yaadame? Egaa waggaa baay'ee baranneerra jettan sila akka gaa'ee deebii gaaffii boodaan dhuftuun barree fakkaata. Maal yaadattu waa'ee Niqoodimoos yommuu yaaddanii maal isin yaadachiisa? Maal isin hubachiisa? Caalaadhumatti immoo maalirraa barattanii seenaa Niqoodimoos kanarraati. Niqoodimoos barataa galgalaa waan ta'eef tarii barumsi galgalaa kun baay'ee gaarii inni ta'inna. Niqoodimoos dhugumatti baay'ee nama ajaa'ibaa ture. Seenaa isaarraas wanni baratamu wanni jireenya keenyaa fi jireenya kiristaanummaa fi baay'ee barbaachisaa ta'anii waa hedduutu jira. Utuun seenaa isaatti seeniin duramee yommuu seenaa isaa kaafnee dubbannu waan irraa barachuu dandeenyu waan shanan tokkoon isiniif kaasa. Waa baay'eetu jira. Warra kana shananii akka maachingi azamidii ishee dambeettiin Oromiffaa maal jedhama maachingi yookaan azamidii kun firoomsuu. Walitti firoomsaa akka deemuuf nuuf ta'utti yommuu barumsa sana barannu mee seenaa Niqoodimoos irraa maal baranna yoo jettanii tokkoffaan yeroo jireenyi gaaffii namatti ta'u yeroodha namatti hin ta'in hafu guyyaa isaatu adda malee maaluma hiikkaan jireenya kootii kuni gaaffiin jedhu yeroo nama keessatti ka'u eessa deemuun akka nama barbaachisu Niqoodimoos irraa baranna. Gooftaa Yesuus Kiristoositti dhiyaachuun Waaqayyotti dhiyaatanii hiikkaan jireenya kootii fi jiraachuu kootii kuni maali jedhanii isa gaafachuun akka nama barbaachisu barra Niqoodimoos irraa. Niqoodimoos irraa qulqullummaadhaatii fi amantaa qabaachuu duwwaanii ga'aa akka hin taane barra. Amantaa qabaachuun ani ortodoksii intala ilma ortodoksiiti jechuun suni baay'ee gaariidha. Hojii qulqullummaa hojjechuun baay'ee gaariidha. Garuu ga'oo miti. Ga'aa fi barbaachisaa adda baafnee beekuu nu barbaachisna. Necessary and sufficient waan jedhan sun adda. Waan tokko this is necessary. Kana gochuudhuma qabda waan qaba kan ofiin jennu waa baay'eetu jira. Ga'aa miti garuu sufficiency isaa
iddoo nuti yaadnu hin ga'u. Kanaafi qulqullummaa hojii qulqullummaa hojjechuunii fi amantaa qabaachuun baay'ee gaariidha. Garuu ga'a akka hin taane Niqoodimoos irraatii baranna. Niqoodimoos irraa qaroomina biyya lafaa barnoota biyya lafaa guddaa qabaachuun hubannaa hafuurawaa namaa qaruu akka hin dandeenye barra. Qabaachuun gaariidha barnoota biyya lafaa. Beekumsa biyya lafaatiin garuu dubbii hafuurawaa sirriitti hubachuun akka hin danda'amne itti dhufna seenaa Niqoodimoos irraatii argina. Walitti dhufeenya gooftaa wajjin Niqoodimoos galgala sanaan godhe irraati cuuphaan kiristaanaa fi waan filannoo utuu hin ta'in dirqama akka ta'etu barra. Cuuphaan kiristaanaa fi dirqama malee optional yookaan waan inni yoo barbaade godhee yoo ittiin tolle immoo dhiisu akka hin taane argina Niqoodimoos irraa. Niqoodimoos barataa galgalaa irraatii waan nuti barannu jireenyi kiristaanummaa suuta suutaan yeroodhaan kan guddachaa adeemu malee guyyaa tokko kaanii ani waaqayyoon bareera Kiristoosiin fudhadheera jedhanii kan galanii dhiisan utuu hin taane guyyaa guyyaatti guddachuu akka inni qabu barra Niqoodimoos irraa. Mata duree barnoota keenyaa seegan kana hundumaa jedheeti yoon isinitti hime Niqoodimoos galgalaan baratee guyyaadhaatiin itti jiraate jedha mata duree barnoota keenyaa. Yoom barate galgalaan barate. Yoom jiruudhaatiin mul'ise guyyaa saafaadhaan jiruudhaan mul'ise. Kan keenyaa jiru waliin faallessu nuti guyyaa barannaa garuu waa godhe dhokkanneeyyuu galgala goona malee badaa ifatti nama duratti waan chaalenjii nu godhu wanta riskii qabu wanta nu tilmaamsisu dubbii hafuurawaa guyyaa calaqqisiisuun nutti ulfaata. Namtichi kun galgala baratee guyyaa shaakale kana irraa argina Niqoodimoos irraa. Niqoodimoosiin seenaasaa baay'ee beekna inni irraa yeroo bara kana kaayyoon koo amma waaqayyo naaf ibse jireenyatti jijjiiruu yaada barnoota keenya amma danda'ame seenaa irratti xiyyeeffachuu irraa barreenya seenaa gara caalaa seenaa isaa maal malee Niqoodimoos kun kan jedhu barreeta. Bara namumee gara caalaa ani Niqoodimoosiin hin fakkaadhamoo Niqoodimoos irraa baradheera moo kan jedhu sanatti xiyyeeffachuun baay'ee nu barbaachisa jireenya keenyatti. Garuu gabaabinumaan Niqoodimoos eenyudha jennee yoo ilaalle qulqulluun Yohaannis nabbaa wangeelaan waan kana barreesse seenaa Niqoodimoos baay'ee waan jaallate fakkaata. Akkuma argitan Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa yommuu dubbii kana jalqabe warra Farisootaa keessaa tokko jedhee eenyummaa isaa caqasee achirraatii ka'e. Qulqulluun Yohaannis Niqoodimoos gartuu warra Farisootaa keessaati. Dubbiin kun olaantummaan inni qabu isinii gala yoo ta'e Farisoota jechuun warra akkamiiti? Warra seera muuxunnatanii eegan seera Musee abboommi kurnanuu otuu achi hin dabin otuu as hin jedhin qajeeshanii hojiitti eeguun namoota hirriba isaan dhowwee jabeessanii eeganidha. Namoota warra kurnoo isaanii asraata isaanii baasuu sirriitti duukaa bu'anidha. Namoota warra soomuu isaanii jabeessanii ilaalanii soomanidha. Warra Farisootaa inni jechaa jiru. Namtichi kun nama salphaa isinitti hin fakkaatin. Gartuu warra dubbii amantaa muuxunnatanii taa'anii eeganii injalliste jalatti siin jedhan keessaatii dhufe namtichi sanbataanii bishaan gudduffatte jedhanii warra eegan keessaa namtichi kun baay'ee nama amantiidha amantaatti cimaadha jechuudha. Sana duwwaa miti Niqoodimoos eenyummaan isaa. Niqoodimoos dura bu'aa warra Yihuudootaa geggeessaa warra Yihuudootaati jedhe qulqulluun Yohaannis. Eenyummaa isaa duwwaa miti taayitaan isaa guddaadha jechaadha. Yihuudoota geggeessaa dura bu'aadha. Geggeessaa duwwaa miti jira keenyaan namicha kanaa seenaan isaa ajaa'iba. Barsiisaa Israa'el ittiin jedhe gooftaan iyyuu. Eenyu ittiin jedhe? Barsiisaa Israa'el. Barsiisota keessaa tokko miti. Ati barsiisaa Israa'el barsiisicha isa cimaa isa beekaa isa dubbii amantii isa seeraa isa duudhaa warra Israa'el safuu saba kanaa sirriitti uummata barsiisu dubbii amantii fi safuu fi duudhaa saba kanaa qorattee bira geessee kan barsiistuudha. Barsiisaa akkasiitii jedhe.
nama akkanaati Niqoodimoos kun nama akkaneetu guyyaan tokko maal godhee halkaniin ka'ee dukkana keessa gara Gooftaa Yesuus dhufe. Nama jabaa, nama kabajamaa, nama sodaatamaa, nama sooressa, nama eenyummaan isaa barbaadanii bira geessan dhaqan kanatu gara Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo akkamii dhufe? Galgala dukkana keessa gara Gooftaa Yesuus dhufe Niqoodimoos kuni. Amma dubbiin kun dubbii salphaa miti akkuma isiniin jedhe qulqulluun Yohaannis irra deddeebi'ee galgalaan dhufee jedha. Boqonnaa 3 irratti amma galgala dhufee yommuu inni jedhu argineerraa takka turreetti dhufna boqonnaa 7 irratti isa yeroo sana dhufee deema kaasaa boqonnaa 19 irratti inni galgalaan dhufe Niqoodimoos suni gaafa Gooftaan fannifame guyyaan dhufe yommuu inni jedhu argina. Galgalaan dhufuun isaa kun baay'ee dubbii cimaadha. Gara Gooftaa dhufaatiin isaa taateen kuni taatee dinqisiisaadha. Qulqulluun Yohaannis si'a 3 deebi'ee kaase galgalaatiinitu dhufe. Dubbiin galgalaan dhufu kun maalumatu galgalaan isa deemsise namicha kana mee yaadaan? Maalumatu riba sana dhowwee laata? Boomti tokko riba sana dhowweera. Maaltu riba sana dhowwee galgalaan isa deemsise? Naaga obboleessa korona miiliitu mataa naannessee kan jedhu yoona jedhu jaallatee miti miiliitu riba dhowwee naan kan jedhee jiraachuu danda'a. Miti namtichi kun sooressa qabeessa guddaadha. Miilii miti dubbii mataa sana naannesse. Garuu yeroo tokko lattanii yommuu wagadi ciiftanii uffee yaada uffee abbaa gottanii isin mataa keessan tiraasii irra kaatu yaadi akka bokkaa isinitti roobeen beeku. Si'a kan na yaada yoo jettan isiniin dhufu. Gaafa isin gaduma ciiftanii amma rafuun barbaadettanii yaada sammuu isin naanna'a. Tarii immoo har'a dadhabeera narra fayyadanii yeroo ciiftanii halkan walakkaa dammaqxanii yaadi kallattii mameeqaan isinitti yaa'ee dhufee riba isin dhufu waan akkasii argitanii beektu. Waan akkanaa irratti ta'e natti fakkaata Niqoodimoos kana wanta riba isa dhoowwetu jira. Wanni kun kana jedhee kitaabni qulqulluun nuun keenya deebii Gooftaa Yesuus irraa akka ilaallutti garuu jireenyi koo kun gaadha jedhee waan xiinxalaa ture fakkaata. Jireenyumti koo kun gaadha jedhee waan of ilaalaa ture fakkaata. Beektonni kitaaba qulqulluu garuu waa'ee galgalaan dhufuusaa kana waa baay'ee haasa'u. Abbootiin amantii galgalaan Niqoodimoosiin kan deemsisee tokkoffaani Niqoodimoos warra Farisootaa warra bulchitoota Yihuudootaa keessaa tokkodha. Eenyullee Kiristoos duukaa yoo bu'e immoo achi kaa'anii ari'amanii murteeffataniiru maqaa ta'eefi koowwarkerii isaa sodaateeti warra Farisoota sodaateetu halkan dukkana da'oo godhatee galgalaan dhaqee sodaatu galgala deemsisaa jedhu warri kaan. Warri kaan immoo sodaa duwwaatu hin taane tarii barsiisaa guddaa jedhamee inni waamame kuni Gooftaa Yesuus irraa dhaqee yommuu baratu yoo argani barsiisaadha moo barataadha kun jedhanii natti kolfu jedheetu beekaan wallaalaa ta'ee barataa jedhama jedhaniitu galgalaan deemee jedhu. Amala akkanaa kana qaqqabna mini nuyi koowwarkerii keenya biratti ani nama amantiiti jennee dubbachuun nama nutti cimuu jira. Ani kanan godhu maaliifi Waaqayyo koo duratti gaarii miti jechuun koowwarkerii keenya biratti riyyaa keenya biratti kan nu qaanessu jira. Iskana bira geenye tasaallamuun xinnoo waan nu sadaachisu gubbaatti ol kaasuma naga jallaa makanatti. Beekta Gooftaa inni kan darbu hin jiru koowwarkerii keenya biratti yookaan immoo riyyaa keenya ortodoksiin taane. Sodaan akkanaa jirti miti nu keessas. Yeroo itti sodaan waa baay'ee irraa kaasuu dandeenya. Namtichi kuni yookaan immoo beekaadha jedhame wallaalaa. Namni akka wanta sana hin beekne haasaa keessattuu beeku ani kana hin beeku jechuutti kaan nama beekan jira argitanii beektanii. Hin beeku jechuu koo manna akkoo nama beeku pretendii godhee darbaan. Yaa malla akkasii jirti nu keessas maqaa ta'eef tarii ta'uu danda'a. Kan biraan immoo kana iyyuu miti rakkoon namticha kana kan jedhan jiru. Kan inni galgala deemuu fi Niqoodimoos kuni guyyaa hojiitti biiziidha. Nama biyya bulchuu, nama seera amantii, duudhaa saba isaatii barsiisuudha biiziidha. Kanaafituu galgala yeroo qabutti dhaquu barbaade, galgala immoo yommuu dhaqu sammuu qulqulluudhaan waa'ee seeraa, waa'ee namaa, waa'ee biyyaa, waa'ee maalii hundumaa lafa kaa'ee sammuu bilisa ta'eetiin barachuudhaaf fi sammuu qulqulluun barachuuf galgalaan dhaqee jedhu. Warri kaan immoo sana hundumaarrayyuu adda kan ta'e Gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa namatti baay'ata galgala qofaatti argata maqaa ta'eefi qofaatti dubbii garaa isaatiitti beesarraa barachuufitu gara Gooftaa galgalaan deemee jedhu. Egaa ta'uu danda'a kana kee alama sadii sundas ta'uu danda'a. Wanni kun waan itti irratu maal ni beektu?
maaliif dhaqeen hin jiru? Eenyu bira dhaqeen hin jiru? Akkamitti dhaqee duwwaa daddana keessa? Eenyu bira dhaqee namtichi kun? Gooftaa Yesuus Kiristoosiin barbaadee dhaqee inni guddaan isa kanaadha. Yeroo kam akkaataa kamitti iyyuu haa dhufu wanni guddaan inni Niqoodimoosii Gooftaa Yesuus Kiristoosiin barbaadeetu dukkana jireenyaa keessa iyyuu ta'uu danda'a. Gara isaa dhaqee dukkana keessa kan gara Waaqayyoo dhufne baay'een jiraachuu dandeenya. Dukkana jireenyaa ari'atamuun dhukkubi hamaan nu qabatee yookaan nama qabatee rakkoon jireenyaa garatti deebinu nu wallaachisee waan hundumaa yaallee mudadhabnu mee Waaqayyoon immoo yaala jedhee kan gara Waaqaa dhufee jiraachuu danda'a. Rakkinni immoo cuunfeesuma si'a kaan kana tasaallamee deebi'u akka taa'ee barate kan godhe jiraachuu danda'a. Baga dhufe inni guddaan baga dhufne. Amma garuu edda adda nageenye waan Waaqayyo barbaadu maa inni warra rakkina himatee galu otoo hin taane warra relationship walitti dhufeenya isaa wajjin uume isaa wajjin jiraatu akka taanu barbaada Waaqayyoon keenya maqaa ta'ee fi warri dhufne Waaqayyo keenya wajjin jireenya jiraachuu murteeffachuudha. Gaaffiif deebii duwwaaf hin dhufne yaa gooftaa koo kanarra akkadheenne ishee deebii argannee galuuf miti wajjin hin jiraanne dhaaltu mootummaa isaa ta'uuf dhufne maqaa ta'ee fi Kiristoosiin barbaacha dhufne dheerabdadha yeroo hundumaa gara mana Waaqayyoo yommuu dhufnu kanas ta'uu qaba. Egaa Niqoodimoos akkasittiin gara Gooftaa Yesuus Kiristoos dhaqe edda dhufee maal godhe? Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti yoo argine deebiin isaa boqonnaa 2 irratti yoo ilaalle maal jedhe? Rabbii yookaan Rabbaay yookaan immoo barsiisaa jedhe. Barsiisaan kun dhufee Gooftaadhaan barsiisaa jedhe. Barsiisaan yommuu barsiisaan barsiisa jedhu kabajatu jira jechaadha gidduu isaanii miti. Barsiisaa jedhe. Nuti sitti amanneerra jedhe. Nuti warri kaanis jiru jechuudha kan akka isaatii warri galgala deeman. Siin amanneerra. Ani akka Faarisoota warra kaanii si mormuu fi sitti falmuu fi dubbii kaasuuf hin dhufe miti. Sitti amanneerra nuti yes Faarisoota keessa garuu sitti amaneetan dhufee jedhe. Ajaa'iba. Sitti amaneen dhufe. Kana duwwaa miti. Kan kee kan namaarraatii adda hojiin kee. Mallattoo ati agarsiistu ajaa'iba ati gootu kuni kan warra kaaniirraatii gonkumaa addaa inni kan keetii kuni ajaa'iba. Waan ati gootu kana namni gochuu hin danda'u jedhe. Wanna Waaqayyo jireenya keenya keessatti godhu namni gochuu danda'a. Dhiphinaaf gidiraa sana wuskii gaditti nannee ribaan rafnee buluu dandeenya. Akka Waaqayyootti solbii gochuu danda'a. Irraanfachuudhaaf yaaddoo biyya kanaa mee vaakeeshinii gaarii fudhadhee rilaaksii godhee diikompireesii godhee inni fayyadamee deemuu dandeenya. Akka Waaqayyootti vaakeeshinii sanaatiin deebii argachuu dandeenya. Aknati gootu kun kan namaarraa adda hojiin kee waan nama hojjechuu dandeessaa akka itti hojjettu garuu adda jedhe Niqoodimoos Gooftaa Yesuusiin. Kan namoota biraa argeera jechaadha. Dhuguma arguu qaba maaliif? Barsiisaa Yihuudootaa barsiisaa kakuu moofaa sirriitti keessaaf ala ishee beekuudha. Museen Waaqarraa yommuu inni mannaa gadi roobsee Israa'eliin lafa onaa keessatti lafa homti nuun jirretti nyaachisu argeera moo nagarre namtichi kun? Argeera ta'uu qaba akka barsiisaa kakuu moofaatti. Dhagaa rukutee dhagaa keessaa bishaan maddisiisee yommuu Museen obaasu argee Waaqayyo raajii kanneen nama keessaan gochuu danda'u argeera jechaadha namtichi. Warra akka Elsaa'iifaa Eeliyaas fa'aa du'aa yommuu kaasan argeera namtichi kun. Kan Gooftaa garuu kan kee kun garuu addaa jedhe. Maaliif addatti ta'e laata? Hojiin Gooftaa keenyaa adda jireenya keenya keessatti waan nu yaaddessu hedduun jiraachuu danda'a. Kan kee adduma kan koo kana hiikuu dandeessa. Kan kee addaa kan hin jirre sana jiraataa gochuu dandeessa. Kan kee addaa isa narra tuulamee jiru kan akka hin turre taasisuu dandeessa jennee amanuu qabna. Maaliif Gooftaa kana kan inni argee Niqoodimoos namni guddaan kun dinqisiifachaa jiru yommuu inni bishaan daadhii wayinii godhu argee. Yommuu inni mana qulqullummaa keessaa hattoota gadi yaasu argee tarii yommuu inni naafa qajeeshu waa hedduu argeera ta'a. Waanni guddaan garuu namoonni warri kaan maqaa Waaqayyootiin kana hundumaa godhu ati garuu humna waaqummaa keetiin kana hundumaa taasiftaa jedhee dinqisiifachaa dhufe Niqoodimoos. Humna waaqummaa isaatiin Waaqayyo seenaa keenya nuuf haa jijjiiru. Ameen. Kan kee ajaa'ibuma jecha gara isaa dhufe. Deebii Gooftaa Yesuus Kiristoos baay'ee nama dinqisiisa.
Wangeela Yohaannis kana boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti yoo ilaalle deebii gooftaa amma gaa Niqoodimoos waa baay'ee haaseera. Gooftaa Yesuus immoo dubbachuu jalqabe. Niqoodimoos dhugumaan siin jedhaa namni yookaan ati yoo lammata dhalatte malee mootummaa Waaqayyoo ijumaan iyyuu arguu hin dandeessu ittiin jedhe. Wal argamu dubbiin kun ilaaltee jirtu. Niqoodimoos kan kee ajaa'ibuma kan kee adduma ati namuma akkamiitii Waaqayyoo si wajjin yoo jiraate malee kana gochuu hin dandeessu maqaa ta'eef Waaqayyoo si wajjin jira jechuudha. Gooftaanoo mootummaa koo dhaaluu kan dandeessu yoo maal ta'e duwwaadha. Lammata yoo dhalatte duwwaadha. Eessumaa dhufe dubbiin kun isin hin dinqu. Otuu amma bartoota keessaa otuu Yohaannis taatanii otuu Yaaqoob Indiriyaas Toomaas taatanii yeroo kana maal gootu? Itti fiidee jettanii gooftaa ati toopikii jiraatan dubbiin siin galle namtichi kun warra biyya buushanii warra sinoodosii warra supreme court justice kee nama dhufeedhaam siin deebii toopikii inni si jajaa'iraam isa warra faarisoota keessaatu dhufee si jajaa'iraam jettanii otuu keessumattuu Phexros taatanii ariifattee daftee waan kun dhiisi. Thank you very dinqisiifadhu jettan. Gooftaan waa'ee isan isa dinqisiifachaa jiru miti. Waan inni itti deemaa jiru waan inni tarii namtichi iyyuu waan inni haasaa jiru gaaffii isa manaa fidee dhufe miti fakkaata. Yeroo baay'ee laphee keenya ilaaleetu isa sanatti haasa'uu barbaada Waaqayyo sanuu afaan hin lafan lafnu miti. Introdakshinii keenya sana homaa yeroo gubne malee anoo sidan argee jechaa jira. Kana booda gooftaan yoo lammata dhalatte malee ijaan iyyuu arguu hin dandeessu jedheetu deebii deebiseef. Karaa biraa waan ati jettu kun gaariidha. Faarisoota warra seera eegan keessaa tokko ta'uun kee gaariidha beekaa. Ajaa'iban hojjedhu kana argitee amaneera jechuu kee argaan jira gaariidha. Garuu ga'aa miti. Maal malee lammata yoo dhalatte malee lammaffaa dhalachuu qabdaa ittiin jedhe. Amma gaa dubbii kana jecha duwwaa miti. Kamisiitti jechuun kun fuuldratti kana gaafa. Dubbiin kun dhalachuu qabdaa duwwaa miti. Waan inni jechaa jiru dhuguma jedhee jedhe. Yeroo kaan sobaa gooftaan dhuguma jedhe. Dubbiin kun filannoo tokko malee, gaaffii tokko malee, plan B malee dubbii fudhatamuu qabu, dubbii dirqama amanuu qabu. Dubbiin maali? Dubbiin lammaffaa dhalachuu kun jechuudhaaf dhuguma sitti maa jedheetti mi gooftaan keenya. Lammata dhalachuu qabdaa jedhe. Dubbiin kun Niqoodimoosiif hin galle lammaffaa dhalachuu qabda. Namni dulloome akka kootii jaarsii gadameessatti deebi'ee akkam godheetu si'a lammaffaa dhalachuu danda'a jedhee gaaffii kaase. Gaafa kana deebisu lammaffaa dhalachuu waan hin jedhe siin galle lammaffaa dhalachuu jechuun koo bishaanii fi hafuura qulqulluurraa dhalachuu qabdaa jedhe. Ittumaayyuu konfiizii waan godhee fakkaatan miti. Bishaan lammaffaa dhalachuu iyyuu gara yaadaan jiraamuu bishaanirraa dhalachuu qabda namarraa dhalachuu iyyuu yaaddaa jiraam namtichi kun attam godhee deebi'ee nama amni immoo bishaanirraa dhalachuu qabda hafuurarraa dhalachuu qabda ittiin jedhe. Dubbiin kun Niqoodimoosii fi cimaa ture. Waggaa 2000 ol booda har'a teenyee yommuu waan jaarraa 21 dura ta'e yookaan jaarraa 20 dura ta'e yommuu har'a ilaallu har'allee lammata dhalachuu qabda dubbiin jedhu kun beektotuma warra nam geggeessota amantii jedhan baay'ee biyyoo hin galle lammaffaa dhalachuu. Dhugumas dubbiin isaa cimaadha. Isinii galeera amma bishaaniif hafuurarraa dhalachuu qabda jechuudha. Attam godhee namni bishaaniif hafuurarraatii dhalata waan jedhu isinii galeera. Mee jecha keenyatti hin deebisan salphisa irra caalaa gooftaa irra caalaan fooyyessa. Kiristinnaa ka'uu isheen jedhamtu sun isinii galteetti dubbiin ishee. Abbaa kiristinnaa haadha kiristinnaa taa'aa jirramti. Ijoollee keenya kiristinnaa kaafachaa jirramti. Nuu galteetti dubbittiin lammata dhalachuu yommuu sana mucaan sun Sillaasee irraa dhalatee jenna. Nuu galeeraa yommuu kiristinnaa kaafnu yommuu kaasifnu dubbiin kun. Kanaaf manni kiristiyaanaa iccitii cuuphaa jettee barsiisti. Barachuu qabna iccitii mana kiristiyaanaa keenya. Maaliif? Niqoodimoos beekaa seenaa isaan sila akka sanatti isinitti hime kanaaf galuu dide dubbiin kun gooftaan itti himennaan. Dhugumatti dubbiin hafuuraa keessumattuu bara sanaa dubbii namaa galuu didee nama rakkisu isa guddaa ture. Waan namtichi balleesseef miti. Namaan galu ture dubbiin hafuurawaa kun. Gooftaan egaa dubbii kana ibsee fi itti himee lammata dhalachuun bishaaniif hafuurarraa dhalachuu dheedhee isa booda har'aawuniif maal jechuudha bishaan mul'atu sanaatiin yommuu mucaan cuubamu kadhannaa
afurri qulqulluun bishaan sana akka jijjiiru taasiseenii afura qulqulluudhaatiin kennaan hin mul'anne mucummaan waaqayyoo bishaan mul'atu sana keessaan namaa kennama jechuudha. Kun attamitti ta'uu danda'a jedhe gaammamuun godhu. Haa ta'u gaarii garuu proosiijeraali akkamitti ta'uu danda'a wanti kun proosiisiin isaa attami isteepii wanti turiin isaa attami jedhee gaafachuu barbaade akkamitti ta'uu danda'a jedhe. Gaaffii kana giiftii maaramiinis gaafattee turte yaadattu. Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 39 irratti yoo ilaalle 32 irratti yoo ilaalle giiftii maaramiin Gabreeliin dhufe maal ittiin jedhe? Ilma hin deessaa gooftaa ilma waaqayyoo deessaa ittiin jedhe. Yommuu kana maal jette? Anoo ammallee durba abbaa manaa osoo hin qabu kun akkamittiin ta'uu danda'a jette gaafatte. Deebiin qulqulluun Gabreeliin deebiseef maal jedhe ergamichi? Waaqayyoo kan dadhaban jiru irra calayu specifically afurri qulqulluun sirra imbulaa ayyaanni abbaa si golbooba sitti uumama hojii afura qulqulluuti waan kun hubachuu hin dandeessu sammuu fooniin garuu afura qulqulluutu taasisa namaaf hin danda'amu dhuguma durbummaan deessees hin beektu isa boodas hin deenye hojii afura qulqulluun giiftii maaramiin deessetti durbummaan hin deessa. Abbaa manaa malee duras isa boodas ta'ee hin beeku namaa fi hojii afura qulqulluutiin hin taa'e kanaafi afura qulqulluun mucummaa waaqayyoo arganne yommuu jennu akka kana waan namaaf hin danda'amne sana afura qulqulluutu godha jennee hubachuu qabna jechuudha. Jireenya keenya har'aa keessatti ilaala wanni baay'een komplikeeshiniin wallabbiin gaa'ilaa rakkoon jireenyaa nageenya dhabuun wanni baay'een kan foonii akkasumatti arginu kun namaaf furmaatan qabu kan jenne waaqayyo furuu danda'a. Hunduma caalaa moo dubbii afuuraa gara waaqayyootti deebisuu kunan barbaada akkamatti akkan kana godhuu wallaale akkamatti akkan suusii kanaa amala kanaa sana dhiisuu dhabe kan jennee fi afuurri qulqulluun gochuu danda'a maqaa ta'eef gara waaqayyootti dhiyaannee waaqayyoon haa gaafannu. Yeroo keenya qusachuuf egaa Niqoodimoos haala kanaan gara gooftaa Yesuus Kiristoositti yommuu dhiyaatu gooftaan kun akkamittiin ta'uu danda'a yommuu inni jedhee hunda deebisee fi booda ati barsiisaa warra Yihuudootaa miti yoo jedhe ati barsiisaa warra Israa'el taatee hojii afura qulqulluu irraa namni akka dhalachuu danda'u kana hin beektu jedhee gaafate. Dubbiin kun bu'uurarraati waan Niqoodimoosiin jijjiiree fakkaata. Hin beektu jedhe hirrina isaa gaafa sana waan sirriitti hubate fakkaata Niqoodimoos. Hirrina isaa arge Niqoodimoos gaaffii kanarraati. Gaadha moo ga'aa miti deebii jedhuuf jireenyi isaa akka ga'aan taane akka dandeetti isaatti akka beekumsa isaatti akka sanyii isaatti ilma Abrahaam ta'uu isaatiin fayyinni sanuma duwwaadhaan dhufuu akka hin dandeenye barsiisaa Yihuudootaa ta'uu isaa duwwaan akka hin danda'amne abbaa seeraa geggeessaa amantii ta'uu isaatiin akka hin danda'amne hubate. Inni guddaan hirruu keenya hubanneerraa nuti hirrina keenya beekna. Tarii qeesiin daaquuniin paappaasiin monokseen qiddaaseen humti isaa ga'aatti fakkaatu jira laata. Ga'aa miti qiddaaseen keenyaaf lallabaan akka kooti kun waanuma lallabee galeef ga'aatti fakkaataa laata. Ga'aa miti faarfattoonni faarfannaan keessan gaariidha garuu ga'aa miti. Amantoonni jaalala simbatas kanaaf qabdan sun bareedaadha gaariidha garuu ga'aa miti. Soofalli isaa maaliree? Lammaffaa dhalachuu ishee kana galleerra lalisanoo gaafa 40 yookaan gaafa 80 marii waan gaarii dubbatti kan jedhu jiraatan ishee anoo dhaladheera guyyaa 80 baay'ee gaarii amma gaafa isaa maayini akka nama lammata dhalateetti jiraachuu akka nama lammata dhalateetti jiraachuu sanaadha inni guddaan lammaffaa dhalachuu waan see tokko godhanii biraa galanatu hin ta'in edda dhalatanii akka nama dhalateetti jiraachuu malee akka nama tokkichumaadhaaf abbaarraa dhalateetti jiraachuudhaatiin fayyinaaf of qopheessuun fayyinni nuu kennameera fayyina sana guyyaatti jiraachuu qabna malee boriin dhaqee gala innee kan jiraannu. Xumuraan seenaa Niqoodimoositti seennee achirraan raawwanna. Niqoodimoos egaa sana hundumaa keessa darbee galgala waan kana sirriitti baratee edda fixee booda guyyaadhaan immoo shaakate kanaaf mata duree godhannee kana. Lammaffaa dhalachuu jijjiirama bu'uuraa mucummaa waaqayyoo argachuu sanatti immoo barabaraan jiraachuu Niqoodimoos akka inni itti jiraate qulqulluun Yohaannis yommuu nu barreessu wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 50 irratti waan tokko argina.
introduction isaa warra Faarisotaatu walitti qabamanii murteeffatan. Yesus kana yoo ajjeefne malee falleen jiru maqaa ta'ee fi dhaqaatii morma isaa qabaanu fidaa jedhanii loltoota kee argatan. Dhaqaama qabaamanu fidaa duratti dhiyeessaa jedhan. Loltoonni fiduu dhaqan. Gaafa dhaqan loltoonni maal ta'an beektu barumsa isaa dhaga'anii ija babaasanii achitti hafan. Waa! Inni kisiifatan. Isa boodatti dhiisaniitu harka qullaa deebi'anii dhaqan. Gaafa isaan dhufanii meerre gooftichi meerre Yesuus ndaqee fidisiin jenne. Maaloo dhiisaa nama akka nama kanaa dubbatu takkuma dhageenyee hin beeknu. Dubbiin isaa laphee namaa baqsaa jedhan. Dubbiin isaa ajaa'ibaa kanaafuu qabuu hin dandeenye waan inni dubbatu waan ajaa'ibaati jedhan. Gaafa kana isiniinis isin dogoggorsiidhan. Dubbiin dubbii cimaa ta'e. Sana booda murteessuu barbaadan achuma ta'anii wacanii. Amma boqonnaa torbaa Yohaannis 7:50 irratti maal jedhee barataan galgalaa Niqoodimoos guyyaadhaan jijjiirama fiduu jalqabe. Gaaffii tokko itti kaase. Seerri keenya kun nama tokkootu gaafatanii irraa hin hubatin itti murteessuudhaaf hin eeyyamaa'oo jedhe. Gaaffii makana duwwaa gaafa. Seerri keenya eeyyamaa jedhee gaaffii gaafata. Warri Faarisotaa ati immoo warra Galiilaatti dabalamuu keetti Galiilaadhaatis jedhan. Namticha kana duukaa kan jiru warra Galiilaa warra homaa hin beekne warra hin baranne malee namni wayitti galu jedhan akkasuma namni wayitti galu tokko achi keessa jiru. Ati isaanii taatee jedhan achumaan walgahii sana taa'uu hin dandeenye diiganii galan garaagara. Gaaffii tokkoon walgahii isaanii gaaffii dhugaa tokkoon walgahii isaanii diige barataan galgalaa yommuu guyyaa hojii hojjechuu jalqaba. Argitu jijjiiramni isaa asitti mul'ataadha. Namtichi kun gosa sila sodaatee halkanii inni dukkana da'oo godhatee dhufeedha. Beektu miti? Namtichi kun isa silaa ganaa barataadhaa jedhamuu hin barbaanne Kiristoositti dhiyaachuu isaa baramuu hin barbaanne. Mee waggaa meeqa teessan fayyisaa addunyaa keessa? Ishee durii dhiifne waggaa jaafaa jalqabne miti? Amma jijjiiramne mee yaadaan galgalaan dhufnee dhiphinaaf gidiraa keessa ari'atamuuf maal keessa fayyisaa addunyaa dhufnee dhaabbanne ta'uu danda'a. Galgaluma sana jirra moo guyyaatti as baaneerra? Waan kanatti yaadnu saba Waaqayyoo. Yeroo baay'ee namoonni akka viktimiitti akka miidhamaatti yaadanii boodatti kan isaan qabee hambisu akka miidhamaatti akka viktimiitti yaadaa jiraatu. Ari'atamnee dhufne ta'uu danda'a. Ariinee fuula duratti ceena illee deemuun garuu dirqama keenya. Waggaa jaha keessatti jijjiirama afuran waamama agarsiisnee jennee of ilaalla. Niqoodimoos kanatti murteessuu dandeenya. Yoo galagallee ilaalte akka namaatti tunu kiyaa nama tokko ta'eeti. Warratti sun kiyaa nama tokkotu ta'e gaaffii baay'ee kaasa. Amma iyyuu kun Niqoodimoos kun warruma Faarisotaa gidduu taa'ee haasaa jira. Argitu waan inni gochaa jiru. Eessa jira? Bartoota 12 gidduu mini eessa jira? Warruma Faarisotaa sana gidduu taa'aa jira. Akka keenyaa fi gaafuma sana galgala Kiristoos duukaa bu'uu qaba ture. Sana duwwaa miti. Amma iyyuu waan inni jechaa jiru yoo baay'ate gara dhugaaf loogee malee Kiristoos inni isin akkasirratti kaatan kun dhugaa kana qaba jedhee Kiristoosiif loleera. Illolle akka keenyaa fi amma iyyuu sodaadhaan ishee hollachaa waa dubbateen jennatu nuyi ta'eeti. Sana duwwaa miti dhugaa gooftaa Yesuus Kiristoos ifatti dubbatee warra sana namansiise. Kanarraa maaliin jechuu barbaada? Jijjiiramni hafuurawaa suuta guddata ta'uu danda'a. Walii obsinu. Namni gara qajeelummaatti yommuu dhufuu jalqabu jabaan obboleettii jabaan obboleessaa jennee fuula duratti deemsisuu qabna. Edda galeessa faarfattee har'amootti bitachi dhadhaa miti akkas taataa miti. Yeessatu danda'ame takkattatu jijjiiramne gaariidha. Jijjiiramni hafuurawaa suuta dhufa saba Waaqayyoo ofii keenya irrattis akkasitti hojjennu. Kan lammataa eessatti argina Niqoodimoosiin fannoo gooftaa jalatti argina. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19:39. Niqoodimoos inni galgalaatiin gara gooftaa dhufee yeroo inni fannoo irratti fannifamee qullaa isaa fannoo irra dhaabbatee dhiigni mataa amma miillaatti dhangala'ee fannoo irratti waqarame. Argitanii yaaddanii beektu waa'ee fannoo kana tokkitti an xiqqoo kan garaa dhaga'u siinii kana natti fakkaata waa'ee fannoo keessa. Inni kan babbareedee kan itti siilame waa'ee siinii wanni andarmaayinii gochuu barbaade miti. Garuu akka nuti itti ilaallu yeroo tokko nu miidha. Gooftaan Yesuus Kiristoos amma lafeen isaallee bakkeetti madaansaa foonsaa murmuramee lafeen isaallee mul'atutti reebame. Dhiigni isaa dhangala'ee irra lola'u rifeensi irraa ciramee amma dhutti
gidirame fannoo irratti hin hidhame miti itti waqarame imagine akka keessan fannoo irratti waqarame taa'e yeroo sanatti tarii Yohaannisii fi Maariyaam irraa kana fi namni lafa dhibetti barataan galgalaa guyyaadhaatiin hojiidhaaf dhufe maal godhee dhufe gooftaa isaa fannoo irratti ilaalee kana caalaa obsuu hin danda'u jedhe kana caalaa obsuu hin danda'u kana caalaa kan biraarraa eeguu hin danda'u anumatu ka'a jedhe ati ka'uudhaan kana booda kan nu barbaachisu abalufaa kana nungone sana nungone min uni ka'uudha hingaan inafis jedhan sun jireenya furawwaa keenya keessatti apply gochuu hin dhufe barataan galgalaa sun warri guyyaa achi turan meerree eessa jiru isaan sun hin jenne bartoota irraa ni eegine ofii isaa dhufe maal fudhatee dhufe wanta reeffa dibanii qumbii karbee jedhanii fi wantoota adda addaa paawundii 100 ta'u birrii guddaa baasisu fudhateetu dhufe maal gochuu fi gooftaa isaa lafa namni dhibetti fannoo irra hin oolu fannoo irra buusuudhaaf dhufe gaafa sana fannoo irraati Yoosef nama Armaataayii jedhamu tokko wajjin fannoo irraati yeroo namni dhibetti barataan galgalaa guyyaadhaan gooftaa isaa buusee kadhibee kafanee gooftaa isaa awwaalate jijjiiramni hafuurawwaan jedhu lammaffaa dhalachuun cuuphaadhaan dhalannee irraa jireenyaan jiraachuun ani isin jedhu ishee kanaadha namarraa yeroo itti eegnu namoota ilaalles yeroo itti waa gochuu dhiifnu sun ga'ee fuula duratti tarkaanfachuun anumatu godha waan hin danda'u godha jennee ka'uun yeroon isaa ammaadha yoo fannoo irratti gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka sanatti arginee irra ta'e har'a gara Waaqayyootti guutummaatti deebi'uu nu barbaachisa. Optionaalii isa gaafa sanbata guddaa, isa gaafa dhalootaa, isa gaafa cuuphaa, isa gaafa du'aa ka'uusaa miti yeroo hundumaa gara Waaqayyootti deebi'uun unii fi fannoo faarfannaa asirratti faarfataa jirteetti anaaf fannifamte anaaf madoofte anaaf dhiigi kee lola'ee suni har'a sun anaan suni ana ta'ee gara Waaqayyootti deebina yoo fannoo irratti isa arginee irra ta'e jijjiirama bu'uurawwaa har'a fiduudhaaf ka'uu nu barbaachisa yoo fannoo irratti arginee irra ta'e dhiiginni suni uniif lola'ee foonni suni uniif murame eenyuufi saba Waaqayyoo uniif ummata isaaf saba biyya lafaa hundumaaf ta'e uniif murame barakaan yemmuu biyya jiru maal dhiiga isaa foon isaan fudhadhan ture yeroo akkasii maal kaniin ka'ee qaddasiisa ture jechuun sun hafe amma jijjiirama bu'uuraaf innee qulqulluu dhiiga isaa isa nuuf dhangala'e foon isaa isa nuuf murame kanarraa nyaadhaa yoo kanarraa nyaattan jireenya bara baraa qabdu isa jedhame sana fudhannee tajaajila inni akkan barbaadu tana duukaa bu'aa jedhe sana nama eeguu dhiifnee ofii goonee fuula duratti tarkaanfachuu qabnaa galgalaan baratee guyyaadhaan jiraatee saba Waaqayyoo guyyaaf galgala barannaa itti jiraannee mootummaa sana madaalu Waaqayyo nu haa taasisu kan nu barsiifate Waaqa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluuf galanni haa ta'u. Waaqni barsiifatee Waaqni gorsatee galanni guddaan haa ta'u. Nagaa Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Akkasuma obboleessi keenya Dr. Lalisaanii macaafa bakka hundumaa irraa caqasee akka gaariitti nu barsiiseera. Waaqayyoo sagalee jireenyaa isaa dhageessisu. Sagalee jireenyaa isaa dhageessisu. Sagalee jireenyaa isaa dhageessisu. Waaqayyoo hunduma keenya nama dhageenya ittiin bannu utuu hin ta'in dhageenyee nama fayyina ittiin argannu Waaqayyoo hunduma keenya nu haa taasisu. Warri gara dhageessisan